Dhaadannoon kolleejjii kanaa harki ogummaa qabu hin kadhatu jedhama. Idris jedhama. Itti aanaa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira daldala carraa hojii fi investimentii bulchiinsa magaalaa Kofaleeti. Kolleejjiin kun tajaajila gama hedduu qaba. Tajaajila gama hedduu kennaa jiru keessa ijoo yoo kakkaafnu jalqaba irratti tajaajila leenjii teknooloojii babal'isuutiin hawaasaa fi qooda fudhattoota tajaajila sanaa ga'oomsuudha. Caalatti hojiileen gurguddaan asitti hojjetamu. Isa keessa ijoon leenjiiwwan gaggabaaboo, leenjii intarmarshippii, leenjii maagaa'oo, leenjiiwwan gosa hunda kutaalee hawaasaa hundaaf kennaa turre. Leenjii kanaan immoo bu'aa leenjii kanarraa argame qaamolee leenji'an kanneen bu'aa maaltu argame ka jedhu kana irra deebiidhaan madaalaa sadarkaa interpruunara horachuutiin RPL kan asirratti wannaa fudhatan kanneen fa'a bifa qindaa'een bifammoo barbaadamu sanaan yaadama sana galmaan ga'uudhaaf hojiilee gama leenjii irratti hojjetan bu'aalee gurguddaa kan buuse ta'uu isaati jechuudha. Hawaasa naannawa kanaatii fi hawaasa kolleejichi kun of jalatti qabatu aanolee giddugala asitti inni tajaajiluun bu'aaleen hedduu kan bu'aa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kiyya Kadiree Waanaagoo jedhama. Ogeessa misooma leenjistoota waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa godina Arsii Lixaati. Sattuu kolleejjiin kun akka muuxannootitti wanni muuxannoo guddaa qabna jennee ilaalu kolleejjii intarpiraayizii. Kolleejjiin galii ofiitiin nu danda'u keessattuu madda oomishaa ta'u madda teknooloojii ta'uudhaaf bara kanatti hojiin inni hojjete keessattuu teessoo barattoota baay'inaan ta'ani manneen barnoota adda addaatiif ibin sadarkaa naannoo uummata kibba lixa Oromiyaa naannoo Finfinnee ibin bakka adda addaatti teessoo adda addaa hojjete. Teessoon kun immoo galii kolleejjii guddisuudhaaf baasii guddaa keessa kan jiru ta'uu fi waliigalatti kolleejjiin kun kolleejjii intarpiraayiziidhaan lafa xiqqoo qabu. Lafa yoo xiqqaate lafti isaa lafa istaandardii hin guuttu garuu lafa qaban sana irratti hojii gaarii hojjetanii oomisha gaarii hojjetanii jijjiirama guddaa kan fidaa. Maqaan kee Fooziyaa Ahmadiin jedhama. Itti gaafatamtuu siyaasa bulchiinsa magaalaa Kofaleeti. Rakkooleen kana dura kolleejjii kana mudataa turan maashinoonni garaagaraa humna ibsaa dhabuudhaan hojjechuu hin dandeenye dhiibbaa hooggansaa yeroo ammaa hojii gaggeessaa diin kolleejjii kanaatiin dhiibbaa uumameen deeggarsi garaagaraa taasifamee maashinoonni dura hojjetaan turre hojjetamee hojiitti galee hojiin boonsaa ta'e qabatamummaa qabuu fi dorgomanii dhiheessii oomisha garaagaraa irratti illee hirmaataa kan jiran ta'uu fi yeroo baay'ee ogummaadhaan illee wal qabatee aanoota garaagaraa irraa dhufanii kolleejjii kanatti leenjiin dargaggootaa fi dubartoota hojii bifa kaataalaatiin kenna tajaajila lammummaatiin lakkoofsaan dubartoota naannoo 30 olii ta'aniif kennamaa turee jira. Fayyadamummaan isaa qabatamatti dargaggootaa fi dubartoota irratti akka mirkanaa'uuf hojiin boonsaan hojjetamaa jiraachuu isaa qabatama. Maqaan koo Furaatuu jedhama. Diini kolleejjii Beelataa Kofaleeti. Kolleejjiin keenya kolleejjota Beelataa godina keenya keessatti argaman keessaa tokko. Kolleejjiin kun bara kana hojii fayyadamummaa hawaasaa fi ce'umsa teknooloojii irrattis hojii babal'aa hojjetaa ture. Kana keessatti rakkoolee kanaan dura bulchiinsa gaarii ta'anii kolleejjii keenya keessatti akka kolleejjiin kun hin ceene gochaa turan baay'ee furamee jira. Keessattuu maashinoota waggaa dheeraa hojiin ala turan hojiitti galchuudhaan wal qabatee hojiin gama galii keessootiin hojjetame hojii babal'aadha. Kana gama sadarkaa godinaatti geggeeffames dhufanii asitti muuxannoo sirraa fudhatanii jiru. Sadarkaa Oromiyaa irrattis kolleejjii muuxannoo gaarii dhiyeessuu danda'u keessatti lakkaa'amuu bira geenyee jirra. Gama sadarkaa godinaatti geggeeffameen irrattis sadarkaa sadaffaadhaan xumurree bara kana.
kiyya Dr. Dirribee Fayyeen jedhama. Leenjistuu kolleejjii Balataa Kofaleeti. Kolleejjiin keenya dipaartimentii garaagaraa barsiisa. Fakkeenyaaf fayyaa beelladaa ogummaadhaan gonfatanii ba'anii ogummaa isaaniitiin hawaasa isaanii akka tajaajilan ba'anii mana qorichaa adda addaa daayirii piroodakshinii irratti horsiisa lukkuu irratti bobba'anii of danda'anii hawaasa isaaniitiif illee bu'aa akka buusan asii leenji'anii kan ba'an kan hawaasa illee jijjiiranii ofii isaanii illee jijjiiranii baay'eetu jiru jechuudha. Akkasumas immoo hojii piroodakshinii garaagaraa illee fakkeenyaaf farniicharii makaaniksii garaagaraatiin baay'ee oomishamaa jira jechuudha kolleejjii kana keessa. Yeroo yerootti koreen keenya illee ispeeshaalii itti aanaan kantiibaa dhufaa hordoffii kan taasisuu fi iddoo rakkoo ta'a jedhamuuf ispeeshaalii amma kolleejjii kana dhufuuf rakkoon daandii kan jiruu fi rakkoon daree dabalataa istaandaardiin bal'ina kolleejjichaa kun dabaluu akka ta'u sadarkaa koreetitti illee ajandaa godhannee bara baajataa 2018 kana keessatti hamma danda'ameen rakkoo dhiphinna lafaa rakkoo daandiitii fi daree dabalataa kanarratti xiyyeeffannoodhaan kan hojjennu ta'uu isaa deeggarsaaf hordoffii taasisaa turre keessatti rakkooleen kunniin rakkoo ijoo kolleejjii kanaa jennee adda baafna. Kolleejjiin kun akkuma beekamu bara kana hojiilee babal'aa hojjeteen sadarkaa godinaatitti sadarkaa sadaffaadhaan xumuree jira jechuudha. Hojiiwwan waliigalaa madaallii bara kanaatiin sadarkaa sadaffaa irraa gara sadarkaa tokkoffaatti dhufuun karoorri babal'aan karoorfamee jira. Akkuma irraa dhimmoota hojiilee ilaalleetiin dhiquudhuun fide kana rakkoolee xixiqqoo keessa jirtu kana immoo kallattii inni itti furachuu danda'uuf tooftaalee rakkoolee kun itti furamuu danda'u ifatti taa'ee jira waan ta'eef leenjistoonnis manaajimentiin kolleejjii kanaasis hirmaannaa hawaasa naannawaa kanaatiin hooggansi olaanaa fi sadarkaalee garaagaraa jiran qixa sirriidhaan hubannaan kolleejjiin kun sadarkaa irra jiruuf hanqinni jiruu fi faayidaa inni kennu kana baranii qixa sirriidhaan akka deemaniif sosochiin amma ka'umsa ta'e kun jijjiiramni amma yaadamni dhufe kunniinii fi hanqina kana fudhachuu keessatti sochiin amma uumame kun kolleejjii gara fuulduraa akka baasu abdiin qaba. Egaa keessattuu hojii gama leenjiitiin hojjetamu madaalli ga'umsa ogummaa karaa gaarii ta'een xumurree jirra. Leenjii gaggabaabaas madaalli ga'umsa ogummaadhaan madaallee xumurree jirra. Bara kana hojii milkaa'ina gurguddaa galmeessuudhaan kan xumurre keessaahuu iddoo milkaa'ina kana ni gufachiisan jennee yaannu bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatee keessattuu istaandardii lafaatiin wal qabatee lafti nuti qabnu hektaara 2.7 kana keessatti kolleejjiin tokko hundaa'uudhaaf istaandardii mataa isaa guuttateera jedhu sana guutuu hin qabu. Kun akka rakkootti keessattuu rakkoon daree dabalataa kolleejjii keenya ammas qoraa jira. Inni kun bara dhufu bulchiinsi magaalaas nuu furuudhaaf waadaa kan galee jiru. Inni biraa immoo rakkoon keessattuu gara daandiin gara kolleejjii geessu kun ammas furmaata kan barbaadu. Isaan kunneen istaandardii kolleejjiin keenya bira gahuu qabu sana akka hin geenye dhiibbaa mataa isaa qaba jenneeti sadarkaa boordiitti illee mariin gaggeeffamee akka furamu yaalamee jira. Gama ogummaatiinis simannaan isaanii simannaa seeraan leenjisuudhaan ogummaa animaal heelziidhaan ogummaa kompiitaraatiin ogummaa kirooп piroodakshinii ogummaa farniicharii meekingii fi gaarmentiidhaan haala gaariidhaan kan qulqullinaan kan leenjisaa turee fi madaalli ga'umsa ogummaallee milkaa'inni isaanii baay'ee gaarii kan ta'eef ta'uu isaati. Gaggabaabuulleen warroota gurmaa'anii himaataadhaan gurmaa'anii alattillee hojjechaa yookaan hojjechuudhaaf gurmaa'anii jiran irratti bakka isaan gaaffii qabanitti yookaan wanti qabanitti ispeesii qabanitti baaneen kennina. Kennaallee turre ammas gara fuulduraatti kennuudhaaf qophiidha jechaadha. Dipaartimentiidhaan baanee irratti kennina jechaadha ogummaa qabnu. Dhugaa dubbachuudhaaf diiniin kolleejjichaa nama sirriitti kaka'umsaa fi nama hojjisiisuu danda'u ta'uu isaati irraa kan ka'e kolleejjii kana keessatti komiin adda addaa asiin dura ture rakkoon adda addaa asiin dura ture amma yeroo ammaa kana furamee kolleejjiin kun jijjiirama guddaa fidee jira. Raawwii bara 2017 kanaanillee kolleejjiin kun yeroo ammaa kanatti sadarkaa kolleejjii fooyyee keessa seenuudhaan sadarkaa sadaffaadhaan badhaafamee jira. Bara itti aanu immoo kana caalaa yoo sirriitti xiiqanii hojjetan kolleejjiin kun gara fuulduraatti kan inni dhufu ta'uu isaa abdii guddaa namaa kenna. Kan leenjii kana cimee itti fufe barattoonni as keessatti baratanii ogummaa gonfatanii akka hojii isaanii ogummaadhaan gonfatanii ofis danda'anii maatii isaanii illee irraa adda bahanii yookaan of danda'anii hawaasa isaanii illee ogummaa kanaan tajaajilan sirriitti gadi buusnee
qabsiisudha jechaadha kaayyoon. Tole, kolleejjiin kuni fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf dargaggeessi keenya dubartoonni keenya ogummaa of danda'e akkuma yaadannoon kolleejjii kanaa harki ogummaa qabu hin kadhatu jedhamu. Manaajimeentiinis leenjistoonnis waan sadii walitti fiduun dirqama ta'a jechuudha. Kana yoo jennu leecalloo qabna, beekumsi jira, beekumsaa fi leecalloo kana walitti fidanii hawaasni jira. Wanni sadii kun liitii isaa walitti dhufee qixa sirriidhaan bu'aa barbaadamu duubbee irratti gaafa argame galmi nu barbaadu hundi karaa istiraateejii mootummaan keenya amma barbaadu kanaan inishitiiviiwwan garaagaraa irratti wanni deemu bareeda. Amma xumura irratti ganna kana hojiileen babal'aan hojjetamu keessa kenna tajaajila lammummaa irratti kolleejjiin kun nama 200 fi sanaa ol bilisaan leenjisuuf ogummaa garaagaraa irratti karoora qabatee jira. Humna nama bal'aa argannaan sanaa olitti deemuu waan barbaaduuf bifa kanaan yoo hojjetan galma barbaadaniin ga'an kan jedhu qaba jechuudha. Irra dhaabbatanii namni ogummaa gaafa qabaate hin kadhatu. Ogummaa isaa san hojii jijjiiree akkuma amma duratti illee argaa turre teessoo mana barnootaa oomishanii gabaadhaaf dhiheessanii galii madda galii cimaa taasisan kana dhuunfaadhaan illee hawaasni keenya dargaggeessi keenya ogummaa baratee rakkoo hojii dhabdummaa san furuu qofa osoo hin taane dinagdeedhaan illee akka cimuu fi deeggarsi qaamolee garaagaraa murteessaadha. Deeggarsi mootummaa akkuma jiru ta'ee dhalattoonni biyya kanaa kan ta'an kan biyya alaa jiraatan abbootiin qabeenyaa yeroo garaagaraatitti fakkeenyaaf dhimma dallaa wajjin wal qabatu kana ispoonsara ta'anii dallaa kana hojjisiisuun qophii karoora bara 2017 sochii kana caalaa dabaluudhaan boqonnaa qophii irratti sirri qophaa'anii hojjechuudhaaf hojjetaan hundi waadaa kan galee ta'uu isaati kan agarre. Kana irratti hawaasni keenya hirmaatee ijoolleen keenya leenjitee diinagdeedhaan akka of dandeettu taasisuudhaaf maashinoota nu harka jiru kana suphuudhaaf mataa isaa maallaqa gaafatu kana irratti deeggarsa nu taasisanii mootummaan illee rakkoo amma lafaa wal qabatu daandiidhaan wal qabatu akkuma dur dubbataa ture yoo ka furullee rakkoo diinagdeedhaan wal qabatee potenshaala qaban faana furuu kolleejichi kun hin dandeenye hawaasni keenya nu cinaa dhaabbatee yoo waan kana furuu dandeenye fayyadamummaan hawaasaa karaa kanaan mirkaneessuun baay'ee olaanaadha. Dabalataan immoo bara dhufu kolleejjota kaanii olitti hojjechuudhaaf rakkoolee furamu kana akka furamu dhiibbaa garaagaraa gochaa turre. Leenjiidhaanis wal qabatee leenjii kana bal'inaan hawaasa daawwachiisuudhaan simannaa keenya dabaluu keessatti gahee guddaa taphata waan ta'eef gama kanaan hojiin nu eeggatu bal'aa akka ta'e amannaa jechuudha. Thank you.